namni bifa waaqaatiin kan uumame bifa waaqaa gaafa laallu namni kaan gabaabaa kaan dheeraa kaan diimaa kaan immoo magaala kaan gurraacha kanatu jira namni bifa keenyatti gaafa deebinee of laalleecha waaqayyo kan akkasiiti jenne yaada keenyaan gaafii kaasuu dandeenya. Waaqayyo bifa keenya isa gubbaarraa kana qaama keenya isa gubbaarraa kana fakkaata miti waaqayyo. Waaqni kan inni ittiin nama fakkaatu yookaan namni kan inni ittiin waaqa fakkaatu maa inni hojjettan gaarummaadhaan, qajeelummaadhaan, jaalalaan gara amala waaqayyootti nu deebisaa jechuudha. Waan yeroo dheeraa waan hin qabneef san keessa waan bal'aa deemee dubbachuu hin danda'u. Garuu waanuma gabaabaa isaan sinii kaasuu barbaada. Waaqayyoon fuulduratti namni hundumtuu qixxeedha. Namni qaami hirruun fuula waaqaa fuulduratti hin jiru. Namni hunduu fuula waaqaa fuulduratti guutuudha. Argitanii waaqayyoon fuulduratti namni hundumtuu guutuudha. Maaliif waaqayyo waaqa guutuudha. Waaqni waaqa sirriidha. Waaqni waaqa qajeeladha. Waaqni waaqa qulqulluudha. Kanaaf namni kan inni ittiin waaqa fakkaatu gaarummaadhaan waaqa fakkaata, qulqullummaadhaan waaqa fakkaata, qajeelummaadhaan waaqa fakkaata, namaa yaaduudhaan waaqa fakkaata. Amma bokkaan roobuudhaaf jedha miti. Waaqayyo ijaa dhala namaatiif yaaduuf yeroon kun yeroo itti bokkaan roobee lafti jiidhee namni immoo sanyii facaafatee waan lafti kun kennitu irraa argatee akka itti fayyadamuuf yeroo isaa eeggatee waaqayyo duumessa akkasii duumessa gaarii kana nuuf fide. Maaliif gaarummaa isaarraa kan ka'e akkas godha waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf nutis gaarummaa waaqayyoo kana jireenya keenya keessatti dhamdhamuun barbaachisaadha. Amma obboleewwan kana godhanii deeggarsa kana godhan qaamaan sin hin beekanii obboleettii kiyya obboleessa koo fira koo jedhanii wanti isaan annoo jedhan hin jiru. Iddoo baay'ee irratti deeggarsa yeroo baay'ee goonu. Kana kan godhaniif maka maaliif kuni ta'a yoo jettan maaliif kana goona yoo jettan amala waaqayyo irraa fudhannetu jira. Gaarummaa waaqarraa fudhanne, arjummaa waaqarraa fudhanne. Waaqni gaarummaa isaarraa kan ka'e immoo waan hundumarra kan caalu qabeenyarra caalu isa buddeenarra nyaannu kanarra kan caalu ilma isaa tokkicha nuu kenne waaqayyo. Argitanii ilma isaa tokkicha nuu kenne kennaa guddaa hundumarra caalu jechaadha. Kennaa hundumarra caalu ilma isaa isa tokkicha dabarsee waaqayyo nuu kenne. Isa Maariyaam durbarraa dhalate foon uffatee gara biyya lafaatti kan dhufe Yesuus Kiristoos kan jedhamu namni karaa isaa eebba bara baraatti akka seenu abaarsa addunyaa kanaa jalaa akka inni ba'u rakkina addunyaa kanaa jalaa akka inni ba'uuf waaqayyo ilma tokkicha isaa sana gara biyya lafaatti erge. Isaan fayyine sammuun keenya qalbiin keenya jireenyi keenya isaan fayyine taanaan waan gaarii yaana. Isaan fayyine taanaan waan gaarii goona. Isaan fayyine taanaan xiqqoo qabnurraa obboleessa keenya kan homaa hin qabneef laana. Isaan fayyine taanaan namaaf gaarummaa goonaa jechaadha. Maaliif gaarummaa waaqayyo irraa argina malee eenyumarraan arginu. Seexanni gaarummaa nutti hin argisiisu. Namni amma wangeela kanaan hin jijjiiraminitti gaarummaa nama biraan argitan. Kaleessa namni gaarummaa qaba ture. Garuu hamala gaarii isa ittiin waaqa fakkaatu sana keessaa kan balleesse maa'inni seexanadha. Seexanni namni akka inni kufu yaada waaqarraa akka inni kufu gaarummaarraa akka kufu qajeelummaarraa akka kufu jaalalarraa akka kufu qulqullummaarraa akka inni kufu godhee iddoo waaqayyo isa kaa'ee fuudhee gadi baase. Waaqayyo immoo karaa ilma isaatiin maka maal godhe gara iddoo gaarii qopheesse sanatti namni akka deebi'uuf Yesuusin karaa taasisee gara biyya lafaatti erge. Galanni isaaf haa ta'u. Karaa kanarra kan deemu jireenya argata. Karaa kanarra kan deemu gaarummaa bara. Karaa kanarra kan deemu qajeelummaa bara. Karaa kanarra kan deemu arjummaa bara. Karaan sun eenyuun jedhe? Yesuus Kiristoos jedhame. Yesuus Kiristoos. Yesuus inni karaa dhugaati, inni karaa jireenyaati, inni karaa heebbaati, inni karaa fayyinaati. Galanni isaaf haa ta'u. Isa qabaachuu keessanitti gammada. Mi waaqayyoof galata fidaa si'a tokko. Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii taasiftanii kan hin fudhatin jiraachuu dandeessu. Yesuus fayyisaadha. Inni sin jaallata. Buleewwan kana godhan isaan irraa hafee miti. Gaarummaa isarraa dhamdhaman
Waaqayyo ilma isaa tokkicha nuu kenne. Nuti immoo waan qabnurraa obboleessa keenya isa nu fakkaatuuf, buleettii keenya ishee nu fakkaatuuf, warra rakkina keessa jiruuf harka keenya diriirsuu qabnadhanii kana godhani. Galanni isaaf haa ta'u. Isinis boru nama gargaartu. Dhugaa miti kun. Boru isinumtiyyuu immoo maal gootu nama gargaartu. Anaan Waaqayyo iddoo na kaase natu beeka. Jireenya Waaqayyo keessaa na baase natu beeka. Namni na gargaareera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo jireenya namaa jijjiira, gola namaa jijjiira, abaarsa jireenya namaarraa cabsa, seenaa namaa jijjiira. Kanaaf Yesuus Kiristoos kanaa wajjin yeroo hundumaa jiraadha. Namoonni gooftaa hin qabne immoo Yesuusin amanaa. Amma kana isinii kennine isin sossobna miti. Yesuusin jireenya. Inni kun buddeena arra ittiin bullu guyyaa lama guyyaa sadii nuuf ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoos garuu inni jireenya bara baraati. Inni boqonnaa bara baraati. Inni ulfina bara baraati. Galanni isaaf haa ta'u. Inni sin jaallata. Waaqayyo gaariidha. Annaman akka bifa Waaqaatti uumame jedha. Bakka isa biratti hirruun hin jiru. Isa biratti akka bifa Waaqayyootti uumamtan. Har'a dhabuu dandeessu gola keessani garuu isin bifa Waaqaatiin uumamtan. Namni baay'een isin bira darbuu danda'a. Namni baay'een isin tuffachuu danda'a. Hirruun jireenya keessan keessaa isinitti dhaga'amuu danda'a. Waaqayyo fuulduratti isin guutuudha. Hirruu keessan inni guutuu ta'e karaa hundumatti hin guutu. Galanni isaaf haa ta'u. Mee gabaabsinee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin galanni siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaatiif maqaan kee haa eebbifamu. Saba kanaaf galanni siif haa ta'u. Egaa Waaqayyootu nu gargaare maqaan isaa eebbifamu. Wanti kun waan guddaadhasi, waan guddaa mitisi. Namarraa mana isaa keessa rakkina qabuuf waan guddaadha. Nama immoo mana waan baay'ee qabuuf waan xiqqaadha. Ijoollee akka kanatti yaadanii mul'ata kana itti hirmaatanii guyyaa tokkoyyuu nama boo'u nama beela'uu beela baasan Waaqayyo isaan haa eebbisu inni lafa jiranitti waan salphaa miti jechuudha. Isaan waan guddaa keessa seenaniiti kan isaan gatii guddaa kanfalanii kana godhanii. Kanaaf Waaqayyo lafa isaan jiranitti isaan haa eebbisu jenna. Asumaan tarii sinis gammachiisee wanti kun yaada kenni nama isiniin jedhuuf keessa keessanii jechuudha. Maaliif waan asitti waraabnu kana isaaniif ergina waan ta'eef isaanis itti gammadu. Hojii kana caaluuf immoo qopheessu. Kanaaf yaada yoo qabaattan namoota yeroo keenyatti fayyadamuuf kaan keessan barii dhuftan hin beekna, kaan keessan immoo reefu dhuftanii namoonni yaada kennitan namoota lamaan tokkorraa yaada fudhannee sana booddee gara sagantaa keenya goolabuutti deemnaa jechuudha. Namoota lamaan tokkorraa yaada fudhanna. Namoota lamaan tokkorraa. Eeshi. Galatooma isaan amma wajjin xaaranii akkanatti nu gargaaranii midhaan kana fakkaatu qabeenya kana fakkaatu nuu kennanii hoggaan warra agabuu nu oolchanii beetasaba keenya amma beetasaba kun 5 qaba kun 6 qaba har'a kinu waan fuunu qabnu har'a isaan akkatti hoggaan nu gammachiisan kan ammallee biyya sanitti illee Waaqayyo isaan gargaaru akka isaan nu gargaaranii isaa wajjin naa jiraatu nuti illee ammallee immoo salootii goonee fi gara fuulduraatti illee akka isaan nu gargaaran nu haa taasisu Waaqayyo keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Eebbifama. Yaada biraa namni itti dabaluu barbaadan harmooniin illee jira. Eeshi. Akkuma isaan jedhaniyyuu amma qabeenyaan kun garuu namarraa tarrafee jara kanarraa tirfii ta'eetii miti hojjaa Waaqaa laalaniiti. Bu'aa faayidaa waan namaa godhuu fi lubbuu isaaniitii fi waa'ee rakkatanii darbanii biyya isaanii amma gargaaruudhaaf ka'aniitu gochaa kana mul'isuu isaaniitiif asaanii eebba malee wanni biraatii miti akka irratti dabalamuufi waan isa akka ayyaanni Waaqaatti irratti dabalamuufi kennaa Waaqattis humni Waaqattis akka dabalamuufi
bakkee jirrutti waaqa kadhachuufii qabna. Jarreen kun garuu har'a kan daabboo bitachuu hin dandeenye hin jira. Nama kana keessa, saba kana keessa. Akaal godaalinarraa as keessa jiru kun hojjetachuu hin danda'u. Nullee qaasiraa deemnee yoo ijoollee keenya daabboo binne. Inni kun har'a maqaa keenya dhiisatiin maqaa isaaniitiif iyyuu gammachuu odoo isaan bichaayyuu gargaaranii gammachuu guddaadha. Ammas kennaa isaan uummata kanaaf saba kanaaf yaadanii kennan gooftaa Yesuus isaanii haa kennu. Dabaleetoo isaanii haa kennu. Kennaa humnaa irratti, kennaa lubbuu irratti isaan haa yaadatu akka saba isaanii yaadatanii jedha. Yoo eebbistanuu yaada bal'aa soo kennuu baattan. Tole galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani gochaa kanatti baay'een gammada. Tokko wanti akka malee na gammachiisu tokko midhaan kana argachuuf osoo hin taane Waaqayyo kakuu waldaa tanaaf kakatee yookiin kakuu waldaa kanaaf galame tokkotu akkuman dhufee as ga'een natti dhaga'ame, baay'ee natti dhaga'ame. Yaa Waaqayyo isa jette sana raawwachaa jirta, maqaan kee eebbifamee Waaqayyoon nan galateeffadhe. Kanatti aansuudhaan obboloota akkaataa kanaan hiyyeessa gargaaruudhaan warra harka qalleeyyii bira dhaabbatanii biyya ormaa ta'anii shintibeetii namaa yookiin mana fincaanii dhiqanii tooyi akkaataa kanaan saba kana tajaajilan biyya ormaa ta'anii biyya ormaa gaarummaan qabu biyya ormaa keessa ta'anii yaaddoo keessa otoo jiranuu saba biyya isaanii yaadatan ammallee Waaqayyo isaan haa yaadatu jedha. Kanatti aansuudhaan waldaadhuma obboloota lakkoofsa arfaffaa waayyuu keessa akka kanatti saba kanaaf eenyu harka qalleeyyii akka ta'e eenyu akka harkaa dhabe sammuu isaaniitiin baay'ee itti yaadanii akkaataa kanaan saba kana kan tajaajilan Waaqayyo isaan haa eebbisu. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Paaster Araarsaa Fayisaa jara kana wal quunnamtii godhatee ijaa saba isaa ijaa biyya isaa akka kanatti kan dhimme Waaqayyo isaa eebbisu jedha. Kanarra Waaqayyo kanarratti immoo Waaqayyo haa eebbifamu haa galatoomu saba sana warra achitti warra qilleensarraan basmara qilleensaa yookiin sarara qilleensarraan saba kana tajaajilan ammallee Waaqayyo bara isaanii haa tajaajilu jedha. Eeshi yeroo tokkicha waldaa ijoollee Waaqayyo isaan haa eebbisu. Waaqayyo isaa eebbisu. Isinillee eebbifamaa baay'ee isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Harka keessanitti gaafatan isin eebbisaa. Ishii akkuma darabeedhaan jiramutti akkuma maqaan keessa waamameen sana booddee jalqabna jechuudha. Gara kana dhuftanii too fudhattu gara asii jalqabna jechuudha. Kanaaf maqaan waamamuu ni eegala jechuudha. Boontuu Daammana. Boontuu Daammana. Kottu suura kaasatu. Asii. Wanti gabaabaan amma goonu waan ta'e kan hundumaatti baay'ee gammanneerra ulfina isaa Waaqayyoof kenninaa
itti aansee immoo adeemsa kennaa kanaa keessatti ijoollota sarara qilleensaa kana keessatti waaqeffachaa jiran yookaan waldaa ijoollee kakuu sarara qilleensaa irraa akkasumas abyaata kiristaanii yookaan qindeessaa waldaa sarara qilleensaa kanaa paasterii nu gidduu jiru dabalatee akkasumas waldaa ijoollee kakuu sarara qilleensarraa abbaa hafuuraa ta'e kan tajaajilu paaster Araarsaa Waaqayyo isaan haa eebbisu jechaa hojii hojjetame kanatti guddaa gammadaa Waaqayyoon galateeffachaa nummoo tokko adeemsi inni ittiin dhufe karaa seera qabeessaatiin namoota adda bahuu qaban namoota argachuu qaban akka namaatti adeemsa keessa bahuu qabu keessa bahamee lammaffaa itti yaadamee mul'ata dhiyeessuun qooda fudhattoota hundumaa isaanii Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa waan kanatti gammaduu fi adeemsuun akka waldaatti karaa seera qabeessaatiin kennaan kun raawwachuu akka waldaatti dhugaa bahuudhaaf waraqaa galatoomaa jedhu akka waldaatti waan qopheessineef isaan kana paasteriin bakka bu'anii tajaajilaa hafuuraa waldaa sanaatiif akka nuu kennan karuma kanaa waldaa sanallee qaqqaba jennee yaadna waan ta'eef waraqaa galatoomaa galataa qopheessineerraa yoo hin gammaddu ta'e akka keessa walitti buusaa gooftaa kana keessatti kanaaf waldaan kiristaanaa obboloota waayyuu sagalee Waaqayyoo keessaa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti kan argamu Waaqayyo hojii keessanii fi isa jaalachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaa'an gargaartan ammas gargaarutti jiraachuu keessaniin argisiiftan hin irraanfatu hin jallisus jedha. Kanuma irraa ka'uudhaan waldaan amantoota ijoollee kakuu sarara qilleensarraa karaa paaster Araarsaa Fayyisaa yookaan abbaa hafuuraa waldichaatiin deeggarsa namoota qaama hir'uu haadhota namni deeggaruu hin jirree fi namoota rakkoo adda addaa qaban guyyaadhaa kana deeggarsa kana fakkaatu isaaniif waan taasisaniif akka waldaa kiristaana obboloota waayyootti waraqaa galatoomaa jedhu kana kabaja guddaa waliin kenninaa mallattoo fi maqaa soortuu waldichaa akkasumas maqaa fi mallattoon walitti qabaa jaarsa waldaa kan qabu chaappaa waldaa keenyaa kan qabu kenninaa haamilee kennituu paasteriin bakka bu'anii isaaniif akka kennan gaafannaa haamilee nuu kennaa qaba.